السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو باركفون رنا متابراتس أكم جرتان سنين جتة الرسقة بلو نياتا أوغاتي جرتة دوركني وان رانجران akka namni inuma akka namni ulaa isaanii harkaanillee hin qabanne waatti dalagee akkuma viidiyoo sana irratti agartan mormaratti hidhee fi yeroo raftus harka bitachaa jala kaadhu jeeni akkatti garaa jiru agartanii jirtanii tarabbi garuu wanni tarabbi gaan jirtu isin waan gartee ilma namaa siirii fi kana xaxxanii waan akkanaa dalaydaniis gaafa nutis amma sheekha barbaaddanneet gartee akkuma amma bakkan kalee dhaqeefaa achuma turee unaan jira bakka nama kalee barbaadaa dhaqee itti wanni jeessanii achuma turee yaani inshaallah nutis ammaan tanagaa sheekha barbaadannee kagartee wanni irratti qaree waan kana qaritti baasu isaan jala buuna habuunu taa jechuudha. Du'aayi godhaadhaa du'aayi nu godhaa inshaallah rabbiin gartee irra nu geessu irra nu raqqabsiisu jechuudha. Achiinis dabree oduma sanis ta'e balloon jechuudha nyaataa dhugaatii dhorkanii nyaata nyaachaan jiru bishaan dhugaan jiru jechuudha. Amma isilleen abdii yoo ta'isaa jala sararee jira akka gartee wanni hin taane isiin immoo xiqqishoo akka waan wanti qabduuf natti fakkaatti inshaallah gaamee rabbummaan naa tolchu nyaata gaa abdii akka inni du'u barbaade isii daran abdii kawantan akka isiin wanti godhu fedhu lubbuna isaa qabaatu barbaadu jechuudha. Sigalee amma inni isin galeemi amma inni jechuudha nyaatas hundas ni lolaawu jechuudha ni lolaaniimu abdii wanni tun sin baaftu gaxutaaltus olutaaltus booddeen ta'e harkuma keenya haalli tittirtu kun sin baasu dhaabbadhu ammas irra deebi'eetiin sakaradha adab dhaabbatuun baanne kan waliin itti fufnu ta'a rakkoo hin qabu karuma feeteenu qophiidha. Barbaanni keenya gaa ammas daawwattoota keenya akkuma itti fufetti jira siigalee inshaallah kan faana deemnu ta'a amma arras taanaan borus taanaan nuti tanatti abdii murree jala hafuu yaanu jechuudha. Akkasitti abdii yaamte magaalaa fi yaamee jiraa jechuudha. Maaliif jennaan siiriidhaan waan hunda dalagee akkaataa namni isan agarre jechuudha. Akkaataa namni isan agarre godhee nama faana deemaa jira. Yeroo itti dhufte dhufee si bira ta'a maaliif jennaan waan dalagee beekaa seerii hojjetee beekaa hatta ulattillee ulaa isattiilleedha wanti godhe jechuu waa godhe namni ulaa qabachuu hin danda'u. Tanoo gaa rabbumaa fi isinii gadi rabbii gaditti isinummaan du'aayi gootanii nuuf gootanii inshaallah hanqa gartee sheekni dhufee sheeka barbaannee waan tana falatti goonu du'aawuma teessaniin yoo nu bira dhaabbattan wayyaadhaan jaan akka mataa kiyyatti wallaahi akkasiiti hordoftoonni ballooti illeen du'aayi godhaa fi du'aayin bira dhaabbadhaa du'aayin jajjabeessaa inshaallah du'aayin teessan inshaallah ni qeebalamti du'aayi teessanii rabbii gaditti du'aayi teessanii jiraachaa jira ilaa ammaatilleedha inshaallah du'aayi godhaadhaa fi ammallee barbaanni isaa akkuma itti fufetti jira barbaadaati jira namuutu oduma san tahuu alaa kulli haal waa meeqaatu jira seetanii ilmi namaa kun biiziidha biyya namaa tana keessa yeroo jiru harkaanis ni beeytan jeeti yaada gaa isin warreen biyya namaa jirtanii oduma kas ta'utu san hunda dhiifneetillee barbaanni keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Itti dhaabbateeti jira itti fufeeti jira san biraan ta'e yoo balloo إن شاء الله دعائي
dhaan bira dhaabbadhaa du'aa godhaadhaa fi wanni biraa wallaahi tajannu hin jirtu. Abdii immoo wal agarraan jechuudha. Guyyaa tokko akka carraatillee ta'e gaafa gartee wanni tun fashaloyte namni seerii dalagu yoomiyyuu bakka hin gahu galma geessuuf isiniif galaame galma hin geessuu fi hanqa fedhe haa hojjetu haga fedhe haa dalagu. Maaliif jennaan waan jibbaa waan shirkii jechuudha waan rabbi bira jibbame waan daleeytuuf jecha galma hin geessu. Inuma galma hin geessu galma kee gahullee hin jiru galmas hin geessu ganas gara fuuldurattis arras borus jechuudha galma ati geessu hin jiru. Hanquma yerootiif ati kana hojjettu haga yeroo garte hanqa yeroo bichaadha inshaallah. Hanqa sumaahu hanqa nutillee gartee wanti barbaanne tijirra sheekha waan tana itti qara'u hanqa nutillee san barbaanne fi nutti du'aa godhaadhaaf isiniin jaa inshaallah. Du'aa sun godha hanqa haga san argannu abdiin murruu abdi sun kunnu akkamatti fudhate jira. Abdi jechuun gaa abdii wallaahi hedduu takka jechuudha. Lubbuun silaa amma achuma keessaa nutti jechuudha kaayinaan jettee fiidiyoo tanaa keessaa nu yaa abdi wallaahi maal jenna daawwattoota kiyya ta abdii tun maaliif jennaan lubbuu namaa gaagiyuudha. Lubbuu balloodhaatiin taphatu jira jechuudha. Amma inni guddifataa abbaa ilmaanii namni amma balloo yoo irraa kakuchiisu taate namni isa bakka isaa bu'ee ilmaan isaa wanni godhuuf hin jiru. Wallaahi inshaallah du'aa godhaa ni dhaqqabna abdii hin murru kan faana yaanu taha ni barbaanna keenyalleen akkuma itti fufatti jira hin dhaabbatu jechuudha. Addaan hanqa gartee balloo agarree waan irra inni waan kana irraa oofnee jechuudha. Isa duraanitti deebi'u yaalaati jirra ittis fufayti jira bugaa barbaanne keenya nama hedduudha nama baay'eedha namni barbaadaa jiru abdii jechuudha argachuudhaaf. Ni gaa kunoo amma kunoo manattu fiidiyoo isaa irratti akka dhageessan manattu wanni godheeti jira gaa amma gisee amma barbaanne akkatti heddummaatu argu barbaanni isaa heddummaatu yeroo argu manatti waa dalagee isitti kannee jira qaalitti sanitti jechuudha. Itti kannee maal godha waan san kaayyattee namni dhaqee ulaa harkaan qabachuu hin danda'u. Inuma abadan gisee ati ulaa dhiyaatte ulaa inuma tuquu hin dandeessu. Maaliif jennaan ulaan firraas deebifte jechuudha. Maaliif siirii hojjeteeti siirii dalagee kanaan haala kanarraan jechuudha kana gahee jechuudha. Gisee barbaanni isaa heddummaatu barbaanni balloodha yeroo heddummaatu abdis yeroo namni barbaadaaf gartee amma hedduun keenya kalee yeroo achi ganda ollaa dhayne isa achitti as turee jaan amma inni achi turee jaan haa mee kam goota wallaahi gisee amma achi dhaynu idaa inni wanni dalagatee qaba seeriidhaa jechuudha. Seerii dalagee alaa qullaal tunis bakka hin geessuu fi seeriin tuni hanga yerootii fi du'aa godhaa. Sheekotillee ni barbaadannaa nutis sheekotis barbaanne egaa warreen gartee waan tana fashaleessu sanis barbaanneeti waan tana qabnu taha. Amma falli nuti carraan nuti qabnu sheeka barbaaduudha. Sheekotii barbaanne yoo gartee waan inni dalage kana fashaleessine malee haala kaaniin itti dhiyaachuu hin dandeenyu. Inuma maaliif jennaan arkaa jirtan isinis waan arkaa jirtanii
waan dalagaa jirtanii waan gartee dalagamu jiru ijaan arkaa jirtanii jechuudha. Waan isinitti illee himuu miti jechuudha. Takkasitti inshaallah hanga gartee nutis gaashee kotii barbaadannee ammas barbaadataa jira. Isumaa akka carraa qaamaan illee wanni godhaa jira. Jaartuma isaa sammee rabbi haa dagachiisu akka inni jeesan morma kaaduu yeroo raftuu harka bitaa jala kaaduu jeeni faallaa dhagaa wanti beeyta. Waan san rabbi dagachiisee egaa inshaallah ittiin waan